Bismillah egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana hordoftoonni kiyya namni hedduun karaa WhatsAppitiin viidiyoo kana gabbusanii natti erganii jirani. Sababa isaan na gaafatanii namoonni birallee gaafii akkanaa qabaatan kan jedhu yeroo baay'ee gaafii akkanatti deebisuun natti tola akka namni hubatuuf jechuudha. Anillee YouTube kiyya irratti viidiyoo kiyya irratti galchuudhaan isin qabadee dhufeetiin jira. Gaafiin isaanii maal ture? Majaliisa osoo muraa hin qabaatiin ol fageenyi isaa akkuma jiru kanatti digaafiin isaallee akkuma jiru kanatti nu dalagsiisuu dandeetta. Warri ja'in na gaafatan hedduu jira. Abbaa 20 ta'e, abbaa 30 ta'e, abbaa 40 ta'e osoo muraan qabaatiin akkanatti dalagamuu hin danda'ama. Teebiliin isaallee akkuma ammasitti ergine kanatti hin danda'ama jedhanii viidiyoo kana gara 2-3 natti erganii jiru. Kana waan ta'eef akka waliigalaatti irraa isinii dubbadha. Akkasumallee hordoftoota kiyya waan nama ajaa'ibu firiijii 7-3 dura Ramadaan dura na gaafattanii yeroo isaan widdi jettanii 57 akkasiin jedheetiin hin dhiistan. Kaleessa firiijii binnee turre qarshii 67 68 66 akkas jedhan jechuudha. Akka gaafa tanaan dura ji'an booda yookaan 7-3 dura 57 55 fa'aa ture jechuudha. Mee hundumaaf na waliin tura. Bismillah maashaallah tabarakallah egaa hordoftoota kiyya majalisii hedduun tuubii hedduu bareedu tokko qabadee dhufeetiin jira. Kaaree 9.9 kaaree 10 jechuun ni danda'ama. Hedduu bareeda. Abbaatii kinasi 30 bakkeen isaa jechuudha. Aga xumuraatti na waliin tura. Laayikii gochuu hin dagatina. Garuu iddoon naaf geenye bakka farrashee aga naatoo farrasheetii jira. Ol fageenyi isaa abbaa 30 jechuudha. Hordoftoota kiyya kinasi isaa walitti tokkoffaa walitti bareedaa dalagamee jira. Wanta yommuu tokko mariitan of keessaa akka walii qaba. Ijee baay'ee karameellaa sirriirra kanatu bareedaa kan alaa baastanii hojjetu dandeetanii isaatii barbaadanitti taroo baasuu kana jechuudha. Karameellaa sun immoo irraa hin baatu. Hundumaan kun walitti tura laayikii gochuu hin dagatina. Salaamtallee dagan hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jala jirtu keessanoo akkam jechuudha. Fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi argamsiisu jecha nama bareedu alhamdulillah isin bira bareedu qaba. Egaa itti aansuu majaalisa kana akkuma argaa jirtan kanatti kaaree 9.9 garuu bakki na hin deemne. Egaa hordoftoota kiyya akkuma baratame yeroo baay'ee viidiyoo sagalee irratti dhuun beekamaanii maaliif jennaanii qulqullinni sagalee hedduuta kana yaaddessa. Anaayyuu na jeeqa jechuudha sagaleen hin jiraatin. Yeroo ammaa kan amma anaa fi nama na waraabe kana qofa mana jira. Garuu immoo bilbilli yoo editii godhuuf dhageeffadhu bilbila keessa kaa'uuf gisee editii godhuuf dhageeffadhu wacii garagaraattu keessa jira eessaa akka inni itti seenu hin beeku. Alarraa inatti fakkaate gibbiin ala isinitti haasa'aa ture. Garuu yommuu gadhiisuuf laalu wacatu dhagahama malee sagaleen kiyya baay'ee dhagahamu. Yoo bilbilli achi fagaatee nama waraabe sagaleen bilbila waan biraa waraaba. Adaduma irraa achi fagaataniin jechuudha. Hundumaafuu waan ta'eef sagalee irratti dhee majalisni kun abbaa ol fageenyi isaa abbaa 30 muraa 3 hin dalagame maashaallah tabaarakallaa. Kunoo hedduu takka bareeda walla laazim hedduu bareeda viidiyoo caalaa immoo qaamaan hedduu bareeda. Kaareen isaa kaaree 9.9 kaaree 10 jechuun ni danda'ama. Sagaleen addatti hojjetame tuqaan sagalee sunillee addatti hojjetamte 9.9 jedhanii walumaa galatti jechuudha. Akkuma isaan jedhanitti uffata lumuuxii kana mataa gubbaa fi gara jalaatiin galfamee fi jira maashaallah tabaarakallaa hedduu takka bareeda. Teebiliin isin nan jette kana hin turre teebiliin sun yeroo ammaa dalagamaa hin jiru kanaan baya jedhanii baay'ee yaaleef teebilii saniin akka baasaniif teebilii 3 gara jalaa keessa achi naqan takka gisee 2-3 nama dalagsisee ture. Inni sun ammatti kan isa wajjin baanu amma isa hin dalagnu kanaan bayaa jedhanii kanaan hojjechiisee fi maashaallah kunillee bareeda. Teebiliin bal'aan kun keessattuu maashaallah dhawaa hedduu irratti dhiyeeffachuu ni danda'ama. Hedduu bareeda jechuudha. Diizaayinii isaa kana fakkaata. Wanni biraa mootu maccaawwachaawwan tanneen karameellaa fi tanaan dalagama. Yeroo baay'ee tana filadhaan maaliif hojjettan karameellaa sanii harmeetti yaa gisee dalagsisuusan baay'inaan isa godhe amma xuraa'ee jira jechuudha. Irraa baasuun hin danda'amu. Taroo arfee tana garuu ziippii waan qabduuf irraa baasanii dhiqanii itti deebisuu danda'an jechuudha. Maccaawwachaa isiniin jedhee beeka. Kana yoo isiniin jedhu namni baay'een majalisni kun irraa bahee miiccama jedhanii akkamii hojjettanii na gaafattan majalisni ogeessa malee ofii irraa baastanii miiccuu hin dandeettanii ogeessa tarii mana yaamtanii tarii immoo feetanii bakka majalisaa dirqama bakka itti hojjechiistan qofa osoo hin taane bakka majalisni hojjetamu bakka jiru feetanii geessanii isaan irraa baasanii kan biraatti isiniin deebisanii jechuudha. Dhiqameellee dhiqamuu kan carqillee hojjiiruu barbaadan malee waan ofii irraa baastaniitti deebistanii miti. Garuu maccaawwachaawwan tanneen taroo arfee tana yoo taate gisee isin xurooftitti keessattuu maccaawwachaawwan waan xurooftuuf namni illee harkatti waan qaqqabatuuf gisee taa'u ni xuroofti majalisi caalaa isi xuraaya. Isin immoo irraa baateetti deebittuun osoo taate bareeda kan jedhu isumaan dalagsii firee jahaanu isumaan dalagsisee fi akkasumas majalisa
kaaree 6 yoo ta'e ka kaaree 10 yoo ta'e ka irra kakkaa'an kun hin baa'atamoo hin xiqqaata warri jettanii na gaafattan akkaataa muraa isaati. Amma kun baay'ee muraan qabu muraa isaa isin hin jedhu amma kaaree 2 muramaa miti fakkeenyaaf isinitti agarsiisa isin gale muraa isaati. Muraa kana osoo hin taane kun ol fageenya isaati abbaa 30 muraa 3 dalagame ka irra kakkaa'an kun bakka agartanii firaashni tokkoof tokko walitti dhufu bakki inni walitti dhufu san akka dhokatuuf gubbaarra kaa'anii yoo majalisni keessan meetira 2 murame macaa'usaan onni isaa digaafiin isaa xiqqaata deema yoo meetira tokko muramee dalagame immoo akkasuma baa'ataa deema jechuudha. Agartanii isinii gala jedhee yaada. Calleen immoo ka galu fakkeenyaaf digaafii kana calleen uffanni laafaan kun yoo gara jidduu kana gale calleen isarra gala malee uffata jabaataa kanarratti calleen hin galu. Asillee kanallee akka isin hubattan barbaada. Kan agartanii uffanni kun yoo gara itti kun agartanii carqiin laafaan kun gara irkaannaa kanarra yoo galchitan calleen itti isin godhamuu danda'a. Callee yeroo booda irrallee bahuun hin beekamu mana daa'immanii fa'aa yoo ta'e keessattuu calleen hin barbaachisaa miti. Garuu yommuu akkas barbaadan namoonni majalisa ajajattan ajaja keessan ani sirratti hundaa'ee hojjechiisa waan ta'eef waan naan jettan san qalxaaf godhaa jala muraa sararaa natti hima. Yoo yeroo baay'ee si yaada jijjiirtan anillee dogongoruu mala jechuudha. Kun na mudatee osoo hin ta'in of eeggannoomaaf isin jechaa jira. Maaliif majalisa kana amma akkana isin ajajanitti anillee isaan ajaja waan ta'eef ajajni isin akka inni tasu yoo dogongora qabaate jarra sawuu qasuu hin danda'u jechuudha. Akkuma isin na'ani isin irratti hundaa'eeti jarri kana dalagummoo ajaja anje irratti hundaa'ee dalaga waan ta'eef waan tokko jala muraa murteessaa koottaan isin hin jaa maashaallah hedduu bareeda. Qaamaan immoo kana caala bareeda wallahi laazim hedduu akka namatti tola. Carqiin kun amma majalisni kun algaalee onni algalibsi jedhan minxaafii fi maggaarajaa silvarii irrallee hin deema. Yoo silvariin faagoodha yoo silvarii ta'uu baate immoo carqii lummutti gara luka jalaa galee fi gara mataa gubbaa galee kanallee maach godhanii dalagsisuu hin danda'ama. Maggaarajaa fi minxaafillee jechuudha gizeetti bitatu barbaadan walirraa hin deema waan ta'eef akkanatti dalagaruun baay'ee akka bareeda. Kunoo sagal tuqaa sagaliin tun tuqaan sagaliin sun addatti aanaa dalagamtu naan jedhe. Abbaan manaa isinatti himee jennaan addumatti akkuma inni jedhetti addumatti dalagee fi dalagsiisee fi kunoo agartanii kun digaafii isaati bakka wayiitti qullaa jira achi kaanaan jedhe akkasumatti akkuma naan jedhetti bahee fi jira. Inni biraa immoo bakki naanqatee kaaree 2 saaloonii keessa dhiisee ture. Asuma inni warri meeshaa na biraa qaban piilii solaa hubannu na biraa fudhaa. Wallahi majlisa kana amma guyyaa 2 mana farra shannechuun danda'ama. Mana keessa kaayee saaloonii keessa gartanii mana yoo ta'u immoo akka bareedu laala maashaallah tabarakallah viidiyoon manatti waraabanii falatti waraabanuu addaanii. Kuni kaaree 2 addatti kanatti gibbiin naanqatee jennaan duraa manatti ol guuree ture manaa gadi guure viidiyoo gochuuf kunoo manumatti dhiisee kunoo digaafii isaa wajjin maashaallah tabarakallah bareedume akkanatti maggaaraja silvarii yoo itti goote maashaallah. Warri callee ka callee qabu na gaafattan carqiin kun amma laafaadha agartanii carqii laafa kanarratti callee yoo gootan olirraa tola. Carqii kaan sanirratti immoo calleen hin galuun isin hin jaawwanne biraan isinitti hin barbaadu. Digaafii gizee ajajattanii ka akka kunoo gabatee kana osoo godhatuu baattanii bareedaadha. Kunoo akka karameellaa keessa gakkaa'an kana yoo ta'e kaawwanni akka gabatee kun muki kun yeroon booda carqee nura jechuudha. Ani haadha tiyyaa waggaa 2 asal hojii dalagsisee fi jira. Garuu gabateen kun amma deemee uffata isaa san ufuma isaati qaawwa itti baasa jechuudha. Gabateen waa kana meellaa keessa gadi keettan tuni digaafii makaanii nooyyaa digaafii kamii nooyyi jettanii yoo na gaafattan majalisa ammas manatti waraabessin hin jedhu sanillee innillee bareeda digaafiin kunillee bareeda. Kun amma callee qaba. Akkamiin callee qabatee uffata laafaa kana gara jidduun naa galchi anillee gana amma bultii qabadha ijoolleen qabu callee immoo itti naa dalagsisi rakkoo hin qabu. Beebi tiraasii tanallee firee 3 yeroo garfeen naa godhi firee 3 immoo karameellaan naa godhi namni jalaa xureessu hin jiru jettee akkanatti baasee fi kunillee gara haburaa ka fe'ame wanni majalisni kun maashaallah tabarakallah hedduu akka namatti tola. Halluun isaallee ka qoshaashaa danda'u maashaallah isin hin jaa agartanii calleen ka itti galuu danda'u yoo carqiin laafaan jidduu sanirra galee yeroon booda irrallee bahu nama jibbisiisu garuu diizaayinii waan ofirraa qabuuf uffanni isallee ka xurii danda'u maashaallah tabarakallah. Ina karameellaan isii tana isiin tun irraa baatee dhiqamuu hin dandeettu. Rugarfeen tun garuu irraa bahee dhiqamuu hin danda'a baay'ee akka bareeda isin hin jaa. Kanaaf namoonni majalisa ajajachuu barbaadan tokkoffarratti yaada keessan tokko godhaa. Inni biraa immoo kaaree meeqa akka ta'e lakkaa'a saniin booda immoo abbaa 20 ta'e abbaa 30 ta'e murteessaa xumuraa maatii wajjin xumuraa gara kiyya kootta. Inni biraa immoo irraa dubbachuu barbaade qaaleensi meeshaa bismillah nama sodaachisa wallahi rabbi khayriyaa godhu nadaajiin hin jiru kana bira ankaleessa gabba'e odda jechuun meeshaa ajaju malee fe'ee hin feene aga iidaasi fuultakka shuwwaaliin geessee baha jedheeti meeshaa garuu ajajaa ture.
waan nadaajii immoo kaleessoo gabboo wargi wallahi meeshaa muduraanii qarshii 500 gara manaa namaa fidan firiijii takkitti 1000 jedhama gara manaa fiduuf firiijii binnee turre majalisni waan mana jiruuf bakka takka akka fe'atan barbaannee gara manaa fiduuf dawwallan warra baajaajitti duraan fidutti gaduraan 500 namaa fidan 1000 gadi hin deemnu 900 macarrashaan jedhanii achuma dhiisne ganama kanallee makiinaan hin argamne wallahi amma jidduma isaa makiinaa soquu baanii jennaan viidiyoo irratti godhaa sagalee kana irratti jira akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa nadaajiin baay'ee takka rakkisaadha konkolaataan baay'ee rakkisaa ta'eetii jira majalisa kanaan fakkeenyaaf isin galchaa jira majalisni kunillee tanaan duraan ammatu dalagsiisee diqoo walitti dhiyaata amma kan hojii garuu baay'ee sonta inni diqoo walitti dhiyaata diizaayinii isaa isin barbaade kun diizaayiniin kanaafi kan amma 9 baasee xiijoo deemu kun tokko jechuudha kunillee mataa isaa gubbatti galee agartanii maashaallah tabarakallah hedduu bareeda kan amma bakki qe'oonnin isaa viidiyoo gizee waraabanii qe'oonni murteessaadha laayitiin isaa bakki bareeda ta'ee garuu immoo kunillee gibbii namatti hin tolu sababa san gara manaa fe'ee agartanii maashaallah tabarakallah inni biraa immoo uffata warri nagaafattanii majalisan tanaan dura dalagsiise firaashaan tanaan dura dalagsiisin irra ergitanii kanaan dalagee warri jettan carqiin kun amma ji'oota baay'ee dura kan waraabame kan amma argaa jirtan kun garuu amma osoo as keessaa filattanii ergitanii uffanni kun dhabamuu mala dalagamee irraa dhumatuu malaa jechuudha kanaafuu wannan jala muree isinitti himuu danda'u yoo isin maallaqa ergattan gaaf isin dalagsisuu deemu san firaasha ta'ee majalisa ta'ee achi gahee uffata jiru isinii waraabee yookaan suuraa kaasee isinitti ergee ka jiru san keessaa filattan malee kaana hojjedhee gadhiise kana yookaan waraabee gadhiise kana kanuma naa godhe yoo jettan hin danda'amu jechuudha uffanni sun danda'amus mala garuu uffanni sun jiraatus mala jiraatu dhabus mala jechuudha kana hubattan abdiin qaba. inni biraa waa'ee firiijii irraa dubbatu barbaade firiijiin baay'ee takka qaala'ee jira wordoftuun tiyyatuun amma qanii duraa nagaafattee 57 meeqa jedheeni firiijii maqanii duraa an akkas jedheen san kaleessa 67 toora saniin binne jechuudha toora sanii bakka 67 illee jedhantu jira ani immoo bakka maamilaatii fuudhee haga 65tiin jechuudha laalame gaafa duraa 57 natti wadada jettee gaafa majalisa kana na ajaju jechuudha ji'a tokko dura waan ji'a tokko dura isiniin jaa jira majalisni kun uddaa jamee ji'a tokko darbaa jira garuu erga baheeyyuu ture ramadaana keessa bahee fudhatuutti tolin malee jechuudha gaafa sannaa biti naan jettee gaafadhee magaara jallee firiijillee gaafadhee maashina uffatallee gaafadheetti natti wadada naan jette kunoo amma birrii meeqamuu dabaltee bitte jechuudha waan tokko yoo bitachuu murteessitan dura itti yaada waan dursa kennuufi qabdan dursa kennaafi yoo bitachuun dirqama sirra jiraate mee qarshii gara 9,10 sir ka dabaltee bitatte kana osoo qanima san ajajee fi birrii saniin jala baate jechuudha kanaafuu waan dursa kennuufi qabdan dursa kennaafi inni biraa mootu ka dubbatu barbaade kan akkana dalagsiistaa hor jettan rakkoo takkan qabu isin akkana feetan isinii dalagamuu danda'a kana jechuun majaliisuma ta'ee osoo muramin xarzii bichaa godhanii akkana dalagsiifachuu dandeettanii digaafi sanillee osoo kana walumaatti hin godhin akkanatti dalagsifatu waan salphaadhaan da'uun kun salphaadha hin dalagamaa isiniin jaa warri nagaafattan karaa waasaappiitiin na dubbisa meeshaalee mana keessallee warri barbaadan shiitaaf shaarbillee warri barbaadan meeshaa babbareedaa warri barbaadan kunoo amma akka harawaatti galmee eegalee jira ramadaana booda shuwwaaliin booda kunoo borurraa dhume waan ta'eef shuwwaalillee haala bareedaa ta'ee meeshaa keessan ordarii gochuu dandeettanii garuu meeshaan xiqqoo qaalaa jira sababbiin isaas meeshaa qofaa miti konkolaataan baajaajiin magaalama keessa deeman kalee gudii arge jechuudha wallalaazii እና አካሲሲን ጃው ዱስት ኪያ አሰዋን ሞ ገልገል ሱሱራ ካው ስልኪን ኪያ ቢሻን ከሰት ነጀላ ባጭ ጀት ጀት ዱስት ኪያ ማሊፍ ከነስንት ማዝራ ወደ ከራዋሳ ቢቲነ ዱብስ ተናገ ብልብል ሰንደለክ ሲፈዱ ብልብል ብራኬ ሰካየ ጅራ ሲሚ ዋንተ ኤፍ ዋሳፒ አካራዋት ዱብሳ bilbilli wono wana majalata wala lazim baka hojii hedduu nama jalaa bada anamma waan hedduu nama hedduu waan haasawaa turuuf waa hedduu dagatuu danda'a kunimmoo akka harawaatti baay'ee bilbilli sun dalagamtee achitti deebise malee warri waasaappiin olojjaa sofnee jiraanne deebii akka harawaatti na haasofsiisa sagalee keessan ka osoo dhageeffatin kalee biizii ture osoo dhageeffatin faa bilbilli akkas nagalaa taate amma bilbila biraa keessa kaayee isinitti haasaa jira bilbilli kiyya taballashaa'u isinitti muuf osoo hin taane warri waasaappiirran waa walitti dubbannee jiraan akka harawaatti na dubbisa bilbila biraa keessa kaayee jira amma faga hojjechiisutti jechuudha yoo hojjetamte du'aa illee naa godha akkana akkuma duraatiin naa sirrooftu yoo immoo kan hin hojjetamne ta'e waa hedduu tachirratti na jalaa onnee jira wallahi
Inna akkasin jaa hordoftoota kiyyaa warri kana nagaa fattan isinii dalagama rakkoota akka hin qabu karaa wasaappiitiin koota lakkoofsi gama duraati bilbilatu bishaan keessa bu'ee akka ajaa'iba wayiitti ufuma kiyyaa kaayeetiin dhiisaame amma nana banamuu diddee amma egaa meeshaa kana ofirraa fe'ee geesseen booda dhaqee dalagsiisaa yoo dalagamtes bilbilli rakkoo miti garuu immoo faayilii achirra jirutu xiqqoo ni jedha kanaaf akka harawaatti na dubbisaa warra achirratti waliin dubbii qabnu kan isin jaa viidiyoon kee karraa kanumaan raawwateeti jira haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hundi keessan bakka jirtanitti oolmaa keerii isiniif haa taatu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja rabbii yaada muraada keessan isinii haa guutu umurii isinii haa dheeressu warri waa fageenya irraa bitattan jajjabeessitan wallahi nama galee itti haara galfatee itti fayyadamu rabbi isin haa taasisu nagaan biyya keessanitti maatii keessanitti ka ilmoo barbaadu ilmoo ka bultii barbaadu bultii ka mana barbaadu mana rabbi ka fayyaa barbaadu fayyaa rabbi isinitti haa kennu akka yaada keessanitti hunda kennaa jechuudha hordoftoota kiyya akka suura irraa argitan kana akka viidiyoo irraa argitan kana warri nagaafattan isinii dalagamuu hin danda'ama jechuudhaaf akkana isinirraa asirratti isinii akkuma isinitti argitanitti egaa viidiyoo biraatiin hangolitti deebinutti kun kanumaan raawwatee laayik sheer gochuu hin dagatina hundi keessanuu akkuma viidiyoon keessan bira ga'een piliis amaana isinitti laayikii tuquu hin dagatina warri saabskraayibiin goon immoo saabskraayibii godhaa wanti isin hir'atu hin jiru yaada muraada keessanillee barreessuun mirga keessanii koomentii barreessan isiniin jaa karraa kanumaan raawwadhe ammallee irra deebiidhaan guyyaa keerii isiniif haa ta'u hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja hamtuun isin hin argini